Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hayyee kabajamtoota keenya daawwattoota keenya jechuudha. Waa lamaan isin dhiyeessa. Tokko nama asumarraan amma YouTube koo kanarratti waan akka isin barsiisuu barbaada. Keessattuu akkaataa suuraa itti hidhatan jechuudha. Akkaataa suuraa itti hidhatan jechuudha. Amma akkaataa suuraa itti hidhatan jennee appliikeeshinii kana seentan jechuudha. Isa jechuudha. Isa YouTube kana seentan jechuudha. Isa kana seentanii akkanatti isinii mul'isa. Deebitanii jechuudha. Viidiyoon koo kanuma jechuudha. Akkasitti isa kana deebitanii jechuudha. Haala salphaadha jechuudha. Akkana jechuudha. Suuraa isa barbaadan irra hidhachuudhaaf jechuudha. Akkana keessa deebitanii jechuudha. Akkanatti akkaataa itti hidhattan jechuudha. Fakkeenyaaf suuraan koo keessaa yookaan suuraa Hacaaluu Hundeessaa kana jechuudha. Irra kaayuudhaaf akkanaan godha. Akkana godhati saartiyyee seef godha jechuudha. Seef kana xooynaan irratti hidhama jechuudha. Deebitanii jechuudha. Asumarraa fakkeenyaaf suuraa YouTube kootii yookaan suuraa kee jijjiirrachuudhaaf kana fayyadamtanii akkana gootanii ergas booda isin dhufa jechuudha. Ergas booda kana ergas booda kana jechuudha. Akkana gootanii jechuudha. Appileeshinii fakkeenyaaf amma kana jechuudha. Guyyaa kanarratti hin tuqaa. YouTube koo kanarratti yookaan tuqee jechuudha. Deebi'atiin suuraa irratti hidhachuudhaaf asiin tuqaa. Suuraa jijjiiruudhaaf jechuudha. Amma suuraa jijjiiruudhaaf isa kanaan tuqaa. Yookaan isa kana tuqeetiin asirra dhufa jechuudha. Suuraa jijjiirrachuudhaaf as dhuftee akkasitti suuraa kana jijjiiruudhaaf suuraa feete as keessaa irratti barbaadde jechuudha. Kana gootee amma suuraa kiyya jijjiiruudhaaf akkanarratti hidha jechuudha. Isa kanarratti akkasitti barumsa guddaa akkanatti nama barsiisa jechuudha. Kanaaf warroonni YouTube'atti haaraa hidhatan akkanatti hidhatu. Amma xiqqoo booda egaa xiyyaan kun meerate booda hidhamti amma seef ta'ee jira. Kala seef ta'ee jira. Sarchi jee jira. Sarchi footoo jee jira. Irratti hidhamee agartanii akkasumatti suuraa duwwaa hidhachuudhaaf harka sablaadha jechuudha. Kanuma jechuudha. Irratti hidhachuudhaaf suuraa feete isa duwwaa kana jechuudha. Kanuma feeteen irra hidhatti yookaan ta'ee yookaan akkana gootee isa kana jechuudha fayyadamte irratti hidhachuudhaaf ammoo waan feete irratti hidhachuudhaaf dandeessa jechuudha. Kanaafuu viidiyoo kana waan waliin daawwattaniif galatoomaa isiniin jenna. Akkasumatti warroonni barumsa gaggabaabaa hundi kunoo akkasumatti suuraan amma Hacaaluu irratti hidhee isaa fi harmee isaa jechuudha. Kana akkasumatti appileeshinii kee keessa deemuudhaafis waa meeqa keessaa baratta. Amma akkasitti inshaallah fuulduratti barumsa guddaa argattu jeetiin amana. Kanaafuu waan nu daawwattaniif galatoomaa isiniin jenna. Ijoollee teenya akkasii isiniin jenna. Guddaa ulfaadha.